Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e addunyaa ija keenyaan ilaallu kana bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uume jiraataa fi jiraachisaa kan ta'e Waaqayyo Abbaan keenya, Waaqayyo Gooftaan keenya, Waaqayyo Fayyisaan keenya hunda keenya nu gargaaree hojii biyya lafaa badii fi cubbuun itti baay'ate sana keessaa bilisa nu baasee bakka qulqulluu kana kan nu fide sagalee isaa akka barannuu fi sagalee barannu kanaan qalbii jijjiirrannee gaabbii gallee mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu hunda keenya nu gargaaree hunda keenya nu jajjabeessee yeroo kana kan nuuf kenne Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa baraan gabara baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ilma Waaqayyoo deessee haadha Waaqayyoo kan taate haadha hunda keenyaa kan taate Dubree Qulqulleettii Maaramiin kadhannaanii fi eebbi ishee nu wajjin jira waan ta'eef maqaan haadha keenyaa baraan gabara baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkuma kitaabni qulqulluun nu barsiisutti kabaja kan barbaachisuuf kabaja kennaa ulfina kan ta'uuf ulfina kennaa jedhamee waan barreeffameef ergamootaaf tolootaaf wareegamtootaa fi qulqulloota hundaaf Waaqayyo Gooftaan akkuma isaan kabajetti maqaa fi yaadannoon isaanii baraan gabara baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Manni kiristaanaa keenya yeroo nu barsiistu maal nuun jetti? Yerusaalem keessa turaa nuun jetti. Nuti immoo turuun jaalannu dhugaa dubbachuudhaaf lallaballee daqiiqaa 5 caala dhaga'uun barbaannu, daqiiqaa 10 caala dhaga'uun barbaannu kun dadhabina fooniiti. Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos duuka boota yeroo barsiisu maal jedhee humna Aariyaam irraa hanga argattanitti Yerusaalem keessa turaa jedheera. Yerusaalem keessa turaa jechuun Itoophiyaa keessaa bahaa jechuu miti. Yerusaalem kan jedhamte fakkeenya Yerusaalem kan taate fakkeenya mootummaa Waaqayyoo kan taate mana kiristaanaa keenyadha. Manni kiristaanaa keenya fakkeenya Yerusaalemidha, fakkeenyadha. Kanaaf ishii kana keessa yoo turre kadhannaan keenya dhagahamuu danda'a. Ishee kana keessa yoo turre sagalee Waaqayyoo barachuu dandeenya. Yerusaalem kan jedhamte mana kiristaanaa keessa turaa. Hanga yoomiitti turtu? Aariyaam irraa kadhannaan keessaniif deebiin amma isiniif kennamutti kennaa hanga argattanitti hanga gaabbii galuu dandeessanitti humna Waaqayyoo hanga argattanitti eessa keessa turaa? Yerusaalem kan jedhamte mana kiristaanaa kana keessa turaa jedhamee barreeffameera waan ta'eef hundumti keenya tasgabbiidhaan obsa guddaadhaan laphee qulqulluu fi amantaadhaan Yerusaalem keessa turree gaabbii galuu akka dandeenyu Hafuurri Qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 49 ላይ ሲናገር ኃይልን ከአርያም እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ አላቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የተናገረው እስከ ደብረ ዘይት ተራራ ድረስ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ከወጣ በኋላ ወደ ሰማይ ከማረጉ አስቀድሞ እጆቹን አንስቶ ባረካቸው ይላል። ምን አደረጋቸው? መልሱልኝ። ምን አደረጋቸው? እጆቹን አንስቶ ባረካቸው። አሁን ካህናት አባቶቻችን የክርስቶስ አይኖች ስለሆኑ የክርስቶስ እንደራሴዎች ስለሆኑ ከእርሱ ባገኙት ጸጋ ከእርሱ ባገኙት ስልጣን ከእርሱ በተቀበሉት እርሱ ሊቀ ካህናት ነውና እነርሱ ደግሞ ከእርሱ በተቀበሉት ክህነት እጆቻቸውን አንስተው ህዝቡን ይባርካሉ። ይሄንን ክርስቶስ ስልጣን ሰጣቸው ለደቀ መዛሙርቱ። ዱከ ቦታፍ ጉያ ፍርተመ ኤርገሙለቴ ቦደ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌለ ቁልቁሉ ሉቃስ boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti seenaan kun barreeffamee jira. Tulluu Ejersaa kan jedhamu, Dabra Zayit kan jedhamu gara sanatti erga ol ba'ee booda gooftaa hunda keenyaa kan ta'e, fayyisaa hunda keenyaa kan ta'e
jiraachisaa hunda keenyaa kan ta'e, abbaa hunda keenyaa kan ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booda guyyaa 40 duuka bootaaf mul'ateet dursa barsiisee ture. Isa barsiise sana immoo hojiidhaan agarsiiseet gara tulluu ejersaatti erga ol baasee booda harkasaa kaaseet isaan eebbisee jedha. Maal taasisee? Isaan eebbisee. Waaqayyo hunda keenya nu eebbisu. Ameen jedha. Gaafa Waaqayyo nu eebbisu tasgabbii argachuu dandeenya. Gaafa Waaqayyo nu eebbisu nageenya argachuu dandeenya. Gaafa Waaqayyo nu eebbisu jaalala argachuu dandeenya. Gaafa Waaqayyo nu eebbisu eebba mana keenyatti argachuu dandeenya. Namni hedduun amma eebba karaa adda addaatiin barbaadaa jira. Garuu Waaqayyoon ala argachuu hin danda'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka boota isaa walitti qabeet guyyaa 40 isaan wajjiniin erga ture booda akka du'aa ka'e erga barsiisee booda wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 irratti akkas jedhee dubbatee ture. Ani akka daa'imman maatii hin qabne isin hin dhiisu. Hafuura qulqulluun isiniif ergaa. Hafuurri sun immoo isin jajjabeessaa, isin keessa jiraataa, isin jiraachisa jedhee akkuma abdii kenne gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waadaa sana eegeet duuka boota yeroo eebbisu maal jedhee harkasaa kaaseet eebbiseet jajjabeesseet akkas jedheen humna Aariyaam irraa hanga argattanitti Yerusaalem keessa turaa nuun jedheera. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር እንዲህ አለ፣ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም አለ። ምን አላላችሁም? ወላጅ የሌለው ልጅ ክብር የለውም። ወላጅ የሌለው ልጅ ሁሉም ነው የሚልከው። ወላጅ የሌለው ልጅ የሚበላውን ያጣል፣ የሚለብሰውን ያጣል፣ የሚያስተምረው የለም፣ የሚንከባከበው የለም። ጎዳና ነው የሚውለው፣ ጎዳና ነው የሚያድረው። ምን የሌለው ልጅ? ወላጅ የሌለው ልጅ። ክርስቶስ ግን ምን አለ? አልተዋችሁም። ምክንያቱስ እርሱ ከአባት በላይ አባት፣ ከእናት በላይ እናት፣ ከወላጅ በላይ ወላጅ፣ ከወንድም በላይ ወንድም፣ ከሁሉ በላይ ክርስቶስ ወላጅ ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እልል ብላችሁ አመስግኑት። አልተዋችሁም ብሎ በገባው መለኮታዊ ቃል ኪዳን መሰረት ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ እጆቹን አንስቶ ከባረካቸው በኋላ እንደዚህ አላቸው፣ ኃይልን ከአርያም እስክትቀበሉ ድረስ። ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ እስኪመጣ ድረስ አስቀድሜ የነገርኳችሁ፣ አስቀድሜ ቃል የገባሁላችሁ ይመጣል ያልኳችሁ መንፈስ ቅዱስ እስኪመጣ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። አሁን ሰው በመቆየት ነው የሚያገኘው። አኩመን ጀልቀበ ዋዳ ሲኔፍ ገሌዴ አከ ዳይመን ማቲህን ቀብኔ እስንን ዲሱ ሀፉረ ቁልቁሉ እስኒፈን ኤርጋ ሀፉሪ ቁልቁሉን ገረ ኬሰን የሮ ዱፉሞ isin jajjabeessa, isin keessa jiraata, isin jiraachisa jedheen waadaa isiniif galeera. Garuu jedhe Kiristoos humna kana hanga argattanitti hafuurri kun amma dhufutti jedhe Yerusaalem keessa turaa nuun jedheera. Maatii Waaqayyoo amma nuti turuun barbaannu na dhaggeeffachaa jirtu miti? Waanuma hunda bakka daddafnee hojjechuu barbaanna. Mana kiristaanaa yeroo dhufu maal qiddaaseen hin xumuramuu jenna, faaruun hin baay'atee jenna, barumsi hin baay'atee jenna. Deemnee wanti nuti hojjennu hin jiru. Lubbuu keenyaaf kan ta'u addunyaa keessa wanti nuti hojjennu jira? Kan qiddaasee caalu, kan wangeela caalu, kan faaruu caalu, kan kadhannaa caalu, kan kennaa hafuura qulqulluu caalu addunyaa kana keessatti wanti nuti hojjennu tokko illee hin jiru. Maatii Waaqayyoo garuu Yerusaalem kan jedhamte mana kiristaanaa keessa tura. Kadhannaan keessan deebii argata. Yerusaalem kan jedhamte mana kana keessa tura. Waaqayyo kadhadhaa, oomsaan isa eeggadhaa. Akkaataa sanaan malee kennaa Waaqayyoo argachuun hin danda'amu. Nuti jireenya keenya daddafeera. በቃ ሁሉም ነገር ችኩል ሆኗል። ቅዳሴው ይፍጠን፣
ዝማሬው በዛ፣ ስብከቱ በዛ፣ አገልግሎቱ በዛ። እንደው ቢበዛ ሄደን ቡና ብንጠጣ ነው። አንዳንዶቻችን ደግሞ እድር ብንከፍል ነው። ከዛ የተለየ ምንም የምንሰራው ነገር የለም። በዕለተ ሰንበት ማለት ነው። መቼም ከዚህ ወጥቶ የሚያርስ የለም። ከዚህ ወጥቶ ሌላ ነገር የሚሰራ የለም። ለምንድን ነው መቆየት ያቃተን? ለምንድን ነው መቆየትን መለማመድ ያቃተን? ለምንድን ነው ትዕግስት ያጣ ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። ቆዩ ማለት ጠብቁ፣ ጠብቁ ማለት እስክትቀበሉ አትውጡ ማለት ነው። እኛ በልማድ ነው የምንመጣው። የምንቀበለውን ጸጋ አናውቀውም። የሚሰጠንን ስጦታ አናውቀውም። አንዳንዱ ይመጣል፣ ጌታ ሆይ እንዲያደርግልኝ ይላል። ከዚያስ በሁለተኛ ቀን ይመጣል፣ ካልተደረገልኝ ሃይማኖት ቀይራለሁ ይላል። ቀይር እስኪ ማን እንደሚጎዳ እናያለን። አላምንህም ይላል። አትመን እስኪ ማን እንደሚጎዳ እናያለን። እግዚአብሔር ይጎልበታል። አንተ ባለመታገስ እግዚአብሔር ይቀንስበታል። አንተ ባለመቆየት እግዚአብሔር ይጎልበታል። ምን አጣ? ሰማይና ምድርን የፈጠረ ጌታ እኮ ነው። ግን ባለመታገሳችሁ እናንተ ይጎልባችኋል። ባለመታገሳችሁ እናንተ ታጣላችሁ። ባለመታገሳችሁ እናንተ ትጠፋላችሁ። ባለመታገሳችሁ እናንተ ከልጅነት ክብር ወደ ባርነት ውርደት ትወርዳላችሁ። ያለመታገስ ውጤት ይሄ ነው። ቱራኑን ጀዴረ ጎፍታን ከኛ ኑትገሩ ቱሩን በርባን ነው ዮቱሬ ማለርገና ከና ፉረ ቁልቁሉ አርገና ማቲ ዋቀዮ ቅዳሴ ከሰቱሩን ከና ዋቀዮ አርገቹዳ ፎኒፍ ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስ አርገቹዳ ከና ፉረ ቁልቁሉ አርገቹዳ ሰገለ ዋቀዮ በረቹን ከና አርገቹዳ ኑትገሩ ከነም በርባኑ ደፍኔ ባና እርገባኔ ቦድ አዱኛ ከነ ከሰት ወንቲ ኑቶ ጀን ተኮለን ጅሩ ገሩ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀደ ሁምና ሃንጋር ገተኒት ጀደ ኢየሩሳሌም ከሰቱራ ጀደ ዱከ ቦኦኒስ ቶኩማዳን ገመቹ ጉዳዳን ቱሉ ኤጀርሳ ከንጀረመ ደብረ ዘይትራ ቡአኒት ገረ ኢየሩሳሌም ዴቢአኒ ጀዳ ሰነቦዶ ጉያ ኩነን ኢየሩሳሌም ከሰቱረን ሁበዳማቲ ዋቀዮ ጉያ ኩርነን ከና ከዳናዳን ቱረን ማሊን ቱረኒ ጉያ ሜቅ ጉያ ኩደን ማሊን ቱረን ከዳናዳን ጉያ ሜቅ ከዳናዳን ቱሬ ቤክነ ጉያ ዲሳ ደቂቃ ሜቅ ከዳናዳፍ ዳበነ ቤክነ ኑቲ ገሩ ጉንጉማ ወላ ዋቀዮን ከዳና ኮን ነገኘ ዋቀዮ ከነናፊን ከነኔ ዋቀዮ ቀበኛ ነዶወቴ ዋቀዮ ሙጫ ነዶወቴ አከስ ነጎዴ አከስተ ጀኔት ሮሮዱ መከኛ ሳኦል ለመሌ ከዳናዳ ዋቀዮ ፉልረ ቱሩ እንደንደኙ ኑቲ ማሊፍ ኩን ደደቢነ ከኛ ቱሩ መሌ ገሩ አርገቹ እንደንደኝ እነርሱን በኢየሩሳሌም ቆዩ አላቸው። እኛን ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ቆዩ። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። በዚች የክርስቶስ አካል በሆነች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቆየት የክርስቶስን ስጋና ደም መቀበል ነው። ውጤቱ ይሄ ነው። ቆዩ ተብለናል። ስንቆይ በረከት እናገኛለን። ስንቆይ እንባረካለን። ሰላም እናገኛለን። እረፍት እናገኛለን። ካልቆየንስ ያመልጠናል፣ አናገኘውም። በመቆየት ነው የሚገኘው። እንባቆም እንድከሰን ያደት እንባቆም ራጂቸ እንባቆም በቆና ሰዲ ቀበ በቆና ሰደን ከሰት ገሩ ራጂች እንባቆም ጀደሙ ኩን አመለ ሰዲ ሙሌ ሲራ ኢሰጀል ቀባራት ማልጀዴ ያ ዋቀዮ ጎፍታ አመዮሚት ከደና ኮን ዳጌሱ ማሎ ከደና ኮ ዳገይ ጀዴት ኦብሰመለ ዋቀዮት ያቱሬ በቆና ለመፈረት ሞ ማልጀዴ ዋቀዮን አንገ ከደና ኮቲፍ ዴቢናፍ ከኑቲ መነ ዋቀዮ ከሰንቱራ ጀዴ ኤሰንቱራ መነ ዋቀዮ ዳሜ ኤሰንቱራ ዴ መነ ዋቀዮ ከሰንቱራ ሰነቦደ በቆና ሰደፋረት ማልጀዴ አርገዴስ ዳቤስ ሆሎን ጅራተንስ ጅራቹ ባተንስ ቀርሺ ቀባቹስ ዳቡስ ዋን ሁንደ ኦሶን ዳቤዩ ጀዴ አኒ ገሩ ዋቀዮነን ገመዳ ኤኙነን ገመዳ ገለኒ ፉልፍኒ መቃሳቲፍ ያተው እልል ጀዳ ገለቴ ፈዳ ሁንዴን ገመቹ ኮ ዋቀዮ ዳጀሬ ከናፍ ማቲ ዋቀዮ ኢስንሌ ኢየሩሳሌም ከንጀራምቴ መነ ዋቀዮ ከሰሮ ቱርተን
qarshiidhaan hin gammaddani, qabeenyaan hin gammaddani. Maaliif qarshiin har'a argame boruun bada, qabeenya har'a argame boruun barbadaa, nageenya har'a argame boruun boraa. Bara baraan kan hin banne garuu sagalee Waaqayyoodha, isa qabadhaa. Kiristoos yeroo barsiisu maal jedhe? Lafaaf samiin hin darbaa, sagaleen koo garuu hin darbuu jedhe. Isa darbu kana wajjin miti, isa hin dabarre wajjin dhaabadhaa. Isa boora'u wajjin miti, isa hin boorofne wajjin dhaabadhaa. Isa badu wajjin miti, isa hin banne kan bara baraa kan ta'e sagalee Waaqayyoo wajjin dhaabbadhaa. Maatii Waaqayyoo yeroo sana kennaa hafuura qulqulluu argachuu dandeessu. Duuka bu'oonni gamtaadhaan ta'anii, laphee tokkoon ta'anii, osoo hin qoqqoodamin guyyaa 10 guutuu Waaqayyo kadhataniit kadhannaadhaan cimanii dhumarratti guyyaa 10ffaarratti hafuura qulqulluu argatanii, aangoo argatanii, humna argatanii, addunyaa keessa naanna'anii sagalee Waaqayyoo barsiisanii amantaa kana nu bira qaqqabsiisaniiru. Nutillee hafuura qulqulluu argachuudhaaf, kennaa argachuudhaaf, eebba argachuudhaaf akkuma duuka bu'ootaa mana kiristaanaa ishee tokkittii kana keessa dhaabbanneet gamtaadhaan laphee qulqulluudhaan Waaqayyo kadhannee eebba akka argannu hafuurri qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru. Wasbaat ለእግዚአብሔር ይቆየን።